Achuma harka fuunee daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma ka wajjin jiru Fooziyaa wajjin jirra. Toora onlaayiniitti argamti. Fooz. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtan? Nagaa jirtanii baga jiraattan. Kanaaf jechuudha turtii waggaa dheeraa booda yeroo dheeraa wajjin viidiyoo garaagaraa diraamaa fi waan hedduu wajjin dalagaa turre. Sammalittis waa baay'eetu jira waan ta'eef yeroo dhiyootti nu eeggadhaa isiniin jenna viidiyoo guutuu isaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Kanaaf gaafiin keessan guutumaaf guututti waan deebi'eef viidiyoo itti aanu irratti nu eeggadhaa isiniin jenna viidiyoo itti aanu isinii waraabnee jirra. Kanaaf beeksisumaaf isinii waraabnee jechuudha hanga kanatti. Kanaafuu chaayinal irratti gadhiifamu kam irratti gadhiifamu? Kam irratti gadhiifamu? Ella dhagaatin jira. Okay, walumaa galatti jechuudha warreen hanga har'aan kana ati manaa kee eenyu ati manaa kee eenyu Foozii illee abbaan manaa kee eenyu abbaan manaa kee eenyu jedhuuf gaafiin guutumaan guututti viidiyoon waraabamee jira waan ta'eef nu eeggadhaa isiniin jenna. Maal jettaan ati? Wanni nan jedhuun hin jiru hanga viidiyoo keenya argitanitti midri subscribe godha. Na jala badee jira. Okay, subscribe godha. Warroonni hanga har'aatitti Fooziyaa abbaa manaa ishii eenyu jechaati na eeggachaati jirtan abbaa manaa kiyya eenyu akka ta'e warroonni barachuu barbaadan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha. Kanaaf kun viidiyoon jechuudha guyyaa itti gadhiifamu isiniif himuudha. Kanaaf viidiyoo itti aanu irratti ni argitan jechuudha abbaan manaa ishii eenyu akka ta'e haati manaa kootis eenyu akka ta'ee fi eessatti akka dhaladhee fi eessa akka jiraadhu isillee eessatti akka dhalatte eessa akka jiraattu fi walumaa galaatti guutuu isaa jechuudha Kush 5 Show studio irratti eeggadhaa isiniin jenna. Gara kiyyaan galatoo maal jedhaaniif jiraati maal jedhama? Ani reekaa akkuma inni jedhetti warroonni abbaa manaa kiyya eenyu akka ta'e barachuu barbaadan viidiyoo kanatti ansinee garsinii dhiisnaa inshaallah Kush 5 Show jalatti nu eeggadhaa isiniin jenna. Warroonni abdiidhaan akka nu eeggattan abdiin qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nagaan nuuf ta'a achirratti nu eeggadhaa isiniin jenna. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. San birattis waan asirratti dabaluu barbaadu viidiyoo tokkotu ture jechuudha. Viidiyoo san akka oduutti qophaa'ee jira. Itti aaneetiin isinii dhiyaata jechuudha. Viidiyoo kana irratti daawwattan hanga xumura isaa. Namni jechuudha yoggaa namni dhabamee jedhe sagalee namaa ta'uu wal bira dhaabbachuun aadaa kenna. Isinillee jechuudha chaayinal isaa dhaqee subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Chaayinal isaatii fi viidiyoo fuulduraa isinii maxxansa waan ta'eef nagaan haa ta'u ulfaadhaa isiniin jedha isin jaalladhaa baay'ee. Kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa naashiin oopiriisid miidiyaa oduu iyyaafannoo qabaddeen dhufe hangafoota oduu iyyaafannoo wajjin ani NOM. Oduu iyyaafannoo achi buuteen dhabamuu abbaa chaayinaal Kush 5 Show studio yookaan fuula miidiyaa hawaasaa damma jaalalaatiin kan beekaman erga dhabamanii guyyoota hedduu lakkoofsiisee jira. Qorqalbii jaalalaa uummata Oromoo biratti seenaa guddaa kan galmeessan guyyaa gaafa imala isaanii gama biyya Turkii deebisanii asii achi bakka kana jiran dubbiin galgala golaa gurratti walasaasanii sin dhagayamne. Imalli biyya Turkii gooticha Oromoo Kush 5 Show studio yookaan damma jaalalaa liqimsuun ishii yaaddoo guddaa nutti ta'e waan qabannuuf waan gadi dhiisnu wallaallee jedhan jaallattoonni mararfattoonni isaanii. Chaayinaal Kush 5 Show studio yookaan damma jaalalaa mana gammachuu fi barsiisaa ampuulaa guddaa fi ogeessa kaameraa viidiyoo editingii walaloo fi diraamaa koomeedii kanneen beekaman Kush 5 Show studio yookaan damma jaalalaa dirree addunyaa guutuu keessaa akka barbaadamu jaallattoonni isaanii miidiyaalee biyyattii garagaraatti dhaammataniiru. Waamichi iyyaafannoo dhabamuu abbaa chaayinaal Kush 5 Show studio yookaan damma jaalalaa sagalee jajjabduu akka taataniif isin beeksifneerra. Haalli ammaan isaan ittiin dhabaman kun haala mootii biyya Kooriyaa Kim Jong Un kan wal fakkaatu miti jedhan.
ergaa gabaabduu waan jabduu of keessaa qabdu hordoftoonni miiliyoonaan lakkaa'aman irraa dhufte akkas jetti. Kush 5 Show Studiyoon eessa jira? Dammi jaalalaa eessa jira? Inni bilisaa jechuun gaafii iyyaafannoo keessatti akeekaniiru. Ergaa sagalee jajjabduu fi ariifachiisaa koompaanii miidiyaalee biyyattii kanneen akka Marruu Show, Adaamaa Tuubee, Yaayyaa Hoop, Shaashee Tuubee, Ooroo Wuudii fi kanneen biroo akka sagalee guddaa taataniif waamicha iyyaafannoo dhabamuu abbaa chaayinaal Kush 5 Show Studio yookaan damma jaalalaa irratti eeramtaniirtu. Akka keessa beektonni jedhanitti sabboonummaan isaa ijoollummaa jalqabee hanga gaafa guyyaa dhabamuu isaanii kanaaf waan daran cimeef lukkee diinaatiin waan luka jalaa haxaayan fakkaataa jedhan. Seenaa dheeraa fi isa dhugaa ta'een kan beekaman Kush 5 Show Studio yookaan damma jaalalaa fincila xumura diddaa gabrummaatii as guutuu addunyaa kan dhuunfatan yommuu ta'u qabsoo uummata isaanii irratti cichanii fuulduratti gulufuun isaanii ni yaadatama. Keessumaayyuu gaafa roorroon ammaattee biyya isaanii lakkisanii baanii gama biyya ollaatti godaananii bakka itti godaanan keessatti dargaggoota Oromoo walitti qabuun gurmeessuun akka qabsoon talligamtuu barsiisuun isaanii seenessitoota irraa odeeffanneerra. Oduu keenya xumuraa wajjin guyyaa gaafa imala Turkii Kush 5 Show Studio yookaan damma jaalalaa sochii godhan qaamoleen hedduun gaaddidduu uwwisuuf yaalii akka taasisaa turan xixxiixee jira. Iddoon inni jiru hin beekamne akka beekamu akka nuuf dhiyaatu akka barbaadamu akka sagalee taataniif jaallattoonni ifoomsaniiru. Oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaata hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan tura. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha viidicha irraa akkuma baratanitti oduu gaarii qopheessee ture isallee naaf galatoomii naaf ulfaadhuun jedhaani. Sagalee naaf ta'uu keetiif hedduu galatoomii siin jedha habiibii kiyya. Asmaan chaayinaala isaa jala kana isinii kaa isin immoo dhaqxanii subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha akka hin irraanfanne. Gara biraatiin immoo viidicha jechuudha. Viidiyoo baay'ee bareedaadha. Galgala Jum'aa jechuudha. Biyaansi akka warra Dubaayitti sa'aatii 9 irratti akka Itoophiyaatti immoo sa'a 2 irratti jechuudha. Warreen biyya biraa jiraatan immoo sa'a 8 akkana irratti jechuudha ka gadhiifamu liivii deemaa jechuudha. Kanaaf guyyaa Jum'aa akka warra Dubaayitti sa'aatii 9 irratti nu eeggadhaa isiniin jedha. Liivii kallattiidhaan deema waan ta'eef warreen jechuudha eenyummaa kiyyas baruu barbaadan foozii illee jechuun eenyummaa isii maal akka taatee fi waan hundaayyuu liivii waan deemuuf guyyaa Jum'aa nurraa hin hafina. Karaa chaayinaala Kush 5 Show Studiyoodhaan jechuudha kallattiidhaan waan isiniif dabruudhaaf. Kanaaf sa'aatii keessan eeggattanii sa'aatii warra Dubaayitti sa'a 9 irratti qophooftanii akka eedan isiniin jedha. Galgala keessa sa'aatii 9 biyyoota biraa warri jiraatan immoo sa'a 8 irratti Itoophiyaa warri jirtan immoo sa'aatii 2 irratti isinii dabra jechuudha akka tamsaasaa yookiin akka lakkoofsa warra Itoophiyaatitti sa'aatii 2 irratti isinii dabra. Kanaaf galatoommaa ulfaadhaa isiniin jedha. Subscribe like gochuu hin dagatinaati. Jum'aa nu eegaa isiniin jedha. Jum'aa galgala waan bareedaa argitu. Kanaaf gaafii Faaxeetii fi Maammadoo hedduu isaa guyyaa sanii deebi'a jedhee abdiin qaba. Ka hinaafu osoo hinaafu ka horuu jedhanii horaa jedhanii kanaaf guyyaa sagalaa arginu isiniin jedha. Nagaan haftaa isin jaaladhaa galatoommaa ulfaadhaa like subscribe gochuu hin dagatina. Nageenyi kiyya isiniif haa baay'atu. Bye.